السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمارك هوني كبجمتو تدعوتو عاش عندك ديرتو أكم جرتن نجا جرا الحمد لله رب العالمين. دعوتو تكينا اللي دعوتو تكينا دي فما أرى اللي باستا أتاكل تيران جتورا هوجتورا كبعد سنين فجرا باستا أتاكل تنسني هوجتو إسا نجارسيسو كفصونتاني إجان دلقاتي يلالا قراني مو وانا نسنين جرو أكاد أجي فتنين بربادة أسيت أتاكل تيون تتأينا بربايسة يا روحون دوما يكو كوبي فت جرجورا وامانا كي يكيس ترجمو Jira mireen namni waan mana keessatti argamu hojjeta malee dirqama akka mana nyaataa yookaan hoteelaatti wanta hundi qophaa'u qaba jechaa miti. Akkuma argitan kana goomman nabashaa jira, biqiltuu goommaniin jira, kaarotiin, fasoliyaan inni ammaan kadhaan tokko sun garuu dimbilaal qixal no maal jedhama biyya arabaatti dimbilaal qixalii hedduu jaaladhaan zim jedheetti godha malee irraafuun rakkoo tokko hin qabu. Taagiltiin barbaachisaa yaaduu qopheesseera asitti immoo paastaa rafisee qopheesseera akkamitti akka hojjedhu mana kiyya keessatti jechuudha walumaan laalaa ani garuu yaada kaleessa viidiyoo keessatti dubbadheefillee gaafii koomentiidhaan na gaafattan hedduu jira isaafillee deebisaa haga dhuma viidiyoo kiyyaan wajjin turuudhaan sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessuu hin irraanfatina haga dhuma viidiyoo kiyyaan wajjin tura viidiyoo laayikii tuqaa osoo laaluu hin eegalan isiniin jedha daawwattoota keenya. Hayyee daawwattoota keenya jalqaba irratti jechuudha gaafii koomentii kaleessatiin gaafatame keessa biyya arabaatii maal fidanii yoo dhufan barbaachisaadha itti yaadda warra naan jedhantu jira jechuudha daawwattoota keenya biyya arabaatii wanta kana fidaa koottaa wanti isin jedhu tokkollee ani hin jiru nam tokko meeshaa duraan zim jedhee osoo yaadne osoo waan tokko itti yaadne argamaa bitatee waan qophaa'ee fidee dhufa malee jechuudha daawwattoota keenya meeshaan biyya kana keessa hin jiru achitti dirqama nu barbaachisa inni yaadnu ani biyya arabaa hin jira jedhee yaadu fakkeenyaaf biyya keenya keessa amma akkuma biyya arabaatti wanti nyaatamurraa wanti dhugumurra yoo ta'e suppermaarkeetii jira suppermaarkeetii keessatti wanti barbaadan kamiyyuu ni argama. Uffata illee yoo ta'e uffata biyya sanii guurtanii fiddan asitti dirachuun iyyuu ishee miisiin qaba dhugaa dubbachuudha yoo ta'e ani kiiloo kiyya qofaan galee gaafa galu garuu immoo huccuu tokkicha hin fayyadamne namaafillee kenne namillee irraa hin gammanne maaliif carqiin achi dhufe ani wallahi muhelu namni tokko hin jaalatu biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana namni harka irra caalu isheetii uffata. Namni itti toleen mootiyyuu akka gaariitti birrii qaba ta'ee qamisiin takka qarshii 15,000 kan gurguramtu jira 16,700 kan gurguramtu jira sanii miti jedhee ka biyya keessa hodhisiifattan garuu 3,000 4,000 illeen hodhisiifachuu dandeettan jechuudha faashina amma jiruun jechuudha kanaa jecha biyya san keessa huccuu guurtanii dhufuu waan akka faayidaa isinii qaba jedhee hin yaadu maashinoonni biyya alaatti irraa dhufanillee yaani yookaan waatiin biyya kanaa mabraatiin biyya kanaan itti fayyadamnuu fi ka inni itti saqqaamuu qabu garaagarummaa yoo qabaate isiniifuu yeroo dheeraa hojjechuun isaatuyyuu rakkoo fiduu danda'a tabalaasheullee sirreessuudhaaf hedduu ulfaata ta'uu danda'a kanaa jecha meeshaan biyya keenya keessa hin jiru waan ta'eef biyya alaati waa kana fidaa jedhee wanti isinitti himu tokko hin jiru isiniin jechuu barbaada asirratti deebiin keessuma kana na barbaachisettanii yoo yaaddan garuu wanti kun dirqama na barbaachisettanii yoo yaaddan bittanii osoo hin taane wanti sun natsaa isinii kenname maadaamii keessan irraa nama bira hojjettan irraa natsaa isinii kenname yoo ta'u ta'e wanti natsaa kenname mootu hin jibbamu waan ta'eef kiiloo haga natsaa isin dabarsanii san xiyyaara keessatti kiiloo haga natsaa nama dabarsaniitu jira migaa biyya san irraa biyya kana dhuftan kiiloo natsaa dhuftanii san gattanii dhufina sanii achitti birrii achitti itti baaftanii isin achii bittanii sun karaa kanatti itti kafaltanii fiddan sun waa lama hawaasa isin bituu danda'a fakkeenya namni tokko minxaafii biyya sanii fiddee mucayyoon takka zuliyyaa jechuudha zuliyyaan isin achii fidde gatii isin achi fiddee natti himte gatii isin achi bittee natti himte jennaan jechuudha an dhugaa rabbi baay'ee itti gadde baay'ee maaliif gatii isin kaargoo itti kafaltee baaftee qofti asitti minxaafii san bituu danda'a jechuudha minxaafiin biyya keenya keessatti rakkasa jechuu kiyyaa miti minxaafiin hedduu hiddiidha kaareedhaan gurgurama garuu gatiin achiitti inni bitameefni fi asitti ittiin inni galeen asirraayyuu boolirraayyuu qabee gara biyyaa isin itti galchitan hedduu kisaaraa guddaadha kana jecha achii hooma tokko fiddanii yoo dhufin baay'ee bareeda waan kiiloo natsaa ta'e malee. Da'iikaan kiyya xiqqaadha waan ta'eef waa'ee kanaatti irratti agaruma isiniin jedha itti aansee mootiyyuu gaafin isin na gaafattan biyya keessa yoo galee an biyya daa'otti takka barreeffama dheeraa barreessite jechuudha biyya keessa gaafa galee maal yoo hojjedhee na hawwaxxaa yookaan immoo maal hojjedhee na baasaa naan jettee jirti laalee amma
asirratti wanta ati hubachuu qabdu wanta an hojjedhu siin jedhe sana osoo hin taane wanta mataan kee filatu dalagaa ati jaalatu ta'uu qaba dalagaan suni. Dalagaan biyya keenya keessatti dalagamee nagadamee nama hin baasudha ani yaadu hin jiru garuu jabina kee barbaada. Maaliif dalagaan kamiyyuu bu'aa bahii hedduu si gaafata. Tokkoffaa ati nama ilmoo qabu taanaan ilmoota isaan akkamitti akka qabattu dalagaa keessan akkamitti akka qabattu dalagaadhaaf bootaa ilmooteetiif kennu qabda. Dalagaan biyya keenya keessatti ati bootaa guddaa isaa kennitee itti uumite hin jedhin jechuudha. Tasumallee tirfammas taasisuu hin danda'u. Harka bitaati yoo qabatte jechuudha innillee harka bitaatiin si qabata. Kana jecha bu'aan isallee akkasuma qallaali ta'a jechuudha. Kana jecha itti yaaddee itti cimtee yoo ati dalaydee dalagaan si hin baafne hin jiru. Murteessan si malee dalagaa miti. Biyya keenya keessa nam tokko suuqii banee ji'a takka ji'a lama dalagee karaas na kasaarte jedhee dhiisa. Nam tokko garuu odoo abdii hin muriin ji'oota hedduuf irratti kasaaree dalagee booda isa kiisa jechuudha dalagaan sun. Kanaafuyyuu dalagaa dalaydan kamiyyuu isin cimina qabaattanii yoo kasartanillee itti obsitanii yoo immoo taarraftanillee alhamdulillah jettanii yoo isin itti hin fufin namni karra taa'ee buna nagadullee jechuudha biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana jireenya hin booyu gadadoo hin booyu nama kamtu gadadoo qabeenya qabaa biyya ambaatii dhufee garuu immoo taa'ee nyaata maal ta'e ni dhuma jechuudha wanti hin taa'ee balleessuun jechuudha haga fedhe miliyoona feetee qabaatte dhumaa deema. Namni garuu buna dafisee gurgurullee tirfiidhaa bakka waan inni itti fayyadamu mana baasee osoo hin taane taarrafeeti waan ta'eef jireenya rakkinaa keessa hin galu dalagaan guddattee xiqqaatte osoo hin taane akkaataa qabannaa abbichaatti murteessisaniin jechuu barbaada malee har'a waan mana mukaa qabuuf mana mukaa bani yookaan immoo suuqii bani yookaan immoo suuqii uffataa bani yoo siin jedhe galtee kallattiiwwan hin jedhe sayyuu goote tirfammaa ta'uu dhiisuu dandeetta. Ani immoo akkas jedhee dalagaan taane keessa isin galchuu hin barbaadu. Dalagaan tamuu tirfii qabdi yoo abbaan akka itti hojjetu beekee isiniin jedha. Keessattuu yuutuubii guddisuun ulfaatadha. Ni beeka garuu immoo tiktookii namni hin qabne hin jira jedhee hin yaadu. Biyaansi yuutuubii yoo guddisuu dadhabdan tiktookii yoo qabaattan hedduu barbaachisaadha. Maaliif achirrattuu beeksisa dalagattanii achirrattuu waa gadhiisanii nama wal bartanii haala saniin kastamarii argachuu dandeettan. Gizee ammaa kanatti lafumarratti gurguradhee lafumarratti nagadadhee taarrafa ka jedhu hedduu ulfaatadha. Miidiyaa irratti qallaali isiniin jechuu kiyyaa miti forosos hedduu qaba. Fakkeenyaaf amma nyaata hojjetaa jiru kana waraabee viidiyoo gadhiisuu fi zim jedhee akkanumatti hojjedhee gadi hojjedhee nyaachuun garaagarummaa guddaa qaba. Harka tokkoon silkii qaba. Harka tokko waliin dhaa jira. Amma harka tokko waliin dhahuu fi itti yaaddee bakka akka barbaadee fataa itti hojjechuun daqiiqaan sirraa fudhatu qixxee miti. Garuu immoo dalagaalee itti yaaddee wanti kamuu wajjillee rakkattu booda faayidaan isaa si fayyada jechuudha. Akkan isiniin jedha daawwatta kiyyaa sagalee jidduun dhaabaa itti deebi'aa yoo dogoggora jidduu keessatti jiraate dhiifama isiniin jecha. Wantuma kamuu itti yaaddee yoo bootaa kennitaniif innillee bootaa isinii kennuun isaa ni oolu guyyaa tokko keessatti maaliif yuutuubii kana yeroo jalqabaaf hojjedhu waa tokko kifiyyaa tokko malee ani garuu manaa itti baasee waayifaa guutaa ture yeroo ammaa kanatti garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin kan itti baasu caalaa kan inni fayyadu caalaa gaaf tokko itti miidhamtanii gaaf tokko immoo itti fayyadamtan jechuudha dalagaa. Paastaan kennallee haala kanaan xumuramee jira jechuudha. Daawwatta kennaa gara nyaataatti dhiyaachuu fi biddeen qixxeettachaan baqaqee jira dhiifama isiniin jedha. Asitti burtukaana ijoolleen ni jaallata waan ta'eef burtukaana qopheesseera haala kanaaf paastaa fi ataakiltii san hundaa bakka takkaan ga'ee jira. Ani haala kanaan bakka takkatti walitti yoo makee ijoollee nyaachuuf mijaa'aa jechuudha. Paastaa jalaan ataakiltii gubbarraa namni naqee qopheessu jira. Garuu haala saniin natti mijaa'u maaliif bakka hunda wal makee ijoollee nyaachuudhaaf tola jechuudha. Daawwatta kenna kana fakkaataadhaan kiyya ka'arraa kana malee yaada biraa yoo qabaattan koomeentii naa kaayaa ani immoo deebi'ee dhufee isiniif deebisa jechuudha. Daawwatta kenna sheer laayik subskiraayib gochuun irraanfatina. Waan gammaan hojii turtanii yaada kiyya dhageeffattanii koomeentii gaarii naa barreessitanii waan isin jajjabeessitaniif deebi'ee dhufa. Guddaa galatooma isiniin jedha. Daawwatta kiyya yaadni isin namaaf keettan hedduu nama jajjabeessa. Haala kanaan saaloonitti dhiyeessee jira. Hundi isaaniitu dhufanii itti hirmaachuu jechuudha. Daawwatta kenna miidiyaa kanarratti namni kan deebi'ee daddalagatu kan deebi'eetiniin as deebi'ee yaada ofii sheer godhu wanta laayikii qabuuf wanta sheerii qabuuf malee akkanumatti deebitee hojjechuun nama dabbara jechuudha. Hundumaafuu kana fakkaata oolman kiyya ka'arraa sheer laayik sabskiraayib gochuu keessaniif hedduu isin galateeffadha hedduu isin jaaladha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.